أنا خير يعني. أوكي بقى وأنت كجنان قام يجا مقا خنا يمتى وأنت كجنان عواصل دراسي واجنا عادي قرصة جزينا ما قرصتو قرصة وياتكو أميرة كيس قالني وياتكو أميرة كيس قالوا لبني كسا نما قرصين قرص ما دابتها أكدور نما قرصتو قرصة صوبني كيس دفينا مني مكاسن توينه قرصة وانا نمر بيتو وان سلا وانا خيو كرته وان يعني صوبني كيس دفي نمني مالك وانا كنا جتي جاني يوها أكنا ما خطها وانا كسيسن وان ميرا كيس نما قال تنجيني على فاتة سي بفني جرا جتوني أنا جتوني أو ما كان يرد اليوم بيجاك كواي كتاس دبتين بيكو واي كتالي دبتين كافين دنتاو مالكو أنا ما كتاس يارتي كاي تدالا دجالا خراب جس أكل لبوك يا تجالا كتاس يارتي تدالا دجالا ولا أنا أجرا كواي كبوفين دي مسيدة ولا يلا بين لا سوامي كتنتي أقوم أنا بلمتي دين بين سبب كنا سيدا تتبرا لا كبيرة كيس قالي إحدى شوي أميكو كنا مديرات وين كان كبجمتو نما أما وان كان رتي ما نموذج كتوكو جربيتي نموذج تكشف ولا لا هواس خيني خنا وان تكان يجوا برباد أسرتي قرر دقايو أستبينه ilmi namaa kuni haasawa akka qosaa taasau keessa waan dhugaa jira waan akka dhugaa taasau keessa kana namni waan kijibaa keessa futu jira kanaafuu wayyoor namoota baay'ee jira namoota bakka komantii arrabaa nama jala yaanii barreessan bakka san maaliif wanni kun akkana ta'e hasilaa jedhanii gaafii nama gaafachuu danda'anii komantii arrabsootii waa hedduu haasawan waan akkasii san irratti dhaamsaan akka obbolummaatti isinuu yoollee tan hundaa dhaamuu barbaadu hawaasa keenya nuti gaafa siyaasaas booyaa turre gaafa cinqiitis cinqamaa turre gaafa mana maadaan jiru hiraaraa oolla gaafa waan biraa takarra hojii biraarra jiru cinqamaa turra amma sa'a fanii goonee sa'a qofallee taphannee jijjiirama akka dur tokkorra laalammas waan takaan jechuu barbaada asirratti اللهم صل على وين يا وتكرنا مقوت لا إله لا قد موتي لو بربي ملك كان مجال دبلي موتي سيار خرجتو كان مجال ملك دبلي موتي سيار قرا موتي تات هاي دعاء تهدي بينا أسرتي وان تكتنين أنجتشو بربادو عواس خناني jijjiira maadhaan jaan sammuu teessan tanaani bakkuma kalee waanuma kalee dabre takarraa haasa'u waan takarraa jira nuti amma fakkeenyaaf arra maaltu haarawaa waan juqofa wanni nu bira jiru arra maaltu haarawaa bakka ta kalee ta duraan dabarte waan namni dukhaladhaan dalagee waan kana namni nama jala yaa'ee waan arrabsoodha waan akkana keessaa ba'aadha tokkoffaarratti namni nyaata nyaatu kana ofirraa jijjiiru mataa isaa kana jijjiiruu hin dadhabu namni khalee nyaata tipsii nyaatee arraan tana makaroonii yookaan baastaa nyaatu arraan tana yookaan kitfoo waan biraa nyaatu namni nyaata ofirraa jijjiiru mataa isaa kana jijjiiruu hin dadhabu namni uffata kana ofirraa jijjiiruu danda'u namni uffata kana ofirraa guyyaarraa jijjiiru akkamiin mataa isaa jijjiirree wanni juugaa fi nama bira ta'u qabu kun akka dhaabsoo bolummaa hawaasa hundaa kan hin dhaamu. Anamma kamisa biraatiin koofiyaa biraatiin kalee liibii jira. Aniin kun kaniin koofiyaa jijjiirradhu kaniin kamisa jijjiirradhu akkamitti sammuuti hin jijjiirree aniin nyaannummaan bareedaan sila ana jiraachisu kun rabbii gaditti ana jiraachisu kun lamaa sadina deebi'ee na dabbaru akkamitti dubbiin fokkottuun tun gisee naasaa oolu nan dabbarree waan juusi yaaduun dirqama jiru. Yoomiin akka duraan irra jijjiirama yoomiin akka duraan irratti waan akkasiisa yaaduun bareedaadha. Kanaafuu lafaa ta'ee nyaatis akkuma dursanii hawaasa kee gorsi hawaasni keetis yaa dhaggeeffatu bashannanaadha waliin fataa jaadha. Buna keessi obaasaarra gabbaase. Buna hidhiimaa akkasatti oba. Gara nyaachuu guddaa gara wal obaasuuti abaaboo afurgaayi. Dura gara wal nyaachuu gama obaasuu deebiftee. Naa bar nyaate achumaan bunas fidaa jee buna dhugee yaa namni gaafa gabbaye boqonnaan jiraame kana jechuun tokkuma bar buna dhuginaa sababa jaaba malee waa hedduu chittiin jiraan bu nyaatamaanii dhugamaa
ni dabalata yoo fedhe namni ni dabalata yoo fedhe namni akka mee akkana godhi waan hidhii ta'e tana barana waa hedduu irra ba'ee jedhanii rasaasa barana hedduu irra ba'eeti kos kan hawaasa wajji ilaalla dandabattee barana. Ati na dhageeffadhu. Eshi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akka baay'ee si jaaladhuu fi akka baay'ee si kabajuu fi rispeektii guddaa akkasii qabuu fi onnee badhoo akkasii qabu ni beekta ture. Yaa. Namoonni baay'een jechuudha waa'ee kan keetiin Hamzaa yoo itti dawwalus ta'e yoo misejjii barreessuufis ta'e amma keessaanis assalaamu alaikum yoo jedhuunis ta'e Hamzaadha moo haadha faateetti nutti barreessaa jira. Dila hidhanii bakka hin jiraa miti. Dila maal haa dubbadhu waa hedduu hin jiraa miti bakka akka nama keezii tolfatee jireenyi kan koo hundi keezii kan keetiin tole jechuudha. Keeziin kee hundi keezii maqaa kan keetii ta'e jechuudha. Akkasumatti alhamdulillahi yaa rabbi kiyyaa baganaaf kennitee baganaaf qooddee jedheetiin itti gammadee jaalala dhugaa se'ee onneen kan kun qeebaltee turte. Guyyaa keessa dhuftee qoricha si godhan hin beeku waan anas jibbisiisaniin hin beeku guyyaa keessa dhuftee bakkuma isin jirtu nan geessina waan jettu wayi jecha dhagaye. Mandiilaan fidadha booyi ijimmaan tuna qabu. Softii dadhaba. Ishi itti fufime. Mana keessa akkasitti ilaalee dhumaa jiru malee bu'aan akka bakkeessi jira. This is not joke. Listen to me, this is not a joke. This is serious. Ishi. Waan dhugaati. Akkas jedhee ture. Amma osoo akkasitti taa'ee sammuu kan koo atis amma dhufteetiin ni milixxee. Akka milixxees 100% ni beekta. Milixxee jennaan yaa rabbii kiyyaa. Durallee simatu fidee ammallee simatu fudhatee yaa rabbi of sanaafin ka jedhu numan cadhise. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Yaa rabbii kiyyaayee. Ni cadhisee gaafa kaanii miliqeenii naan jedhan na dhufanii. Dhugaa rabbii jecha kun dhugaa laayatti ijoollee qabanti jala yaate wayii laga hawaasa qabanti. Eeshee. Miliqee mi gurbichi jennaan miliqee ka dhufee hin deemne rabbii tokkichaa. Dhugaa ijoolleen maal taate ijoollee qoyaa beekte keessa durii dubbii adda baane dhumasii ilaala qoyaa. Inni dhufee deemee akka dhufillee dhufu akka deemellee deemu inni dhufee inni deemee. Yaa rabbi kiyyaa kan dhufee namarraa hin deemne si'i alhamdulillahi. Qarallee kaleessallee simatu fageenya dila san fagaatu irratti anaaf isa wal barsiise. Ammallee taanaani simatu naa jira rabbii kiyyaa jedheeti bakka keessa kiyya ufamansiise rakkinna duubaan badhinnis akka jiru gadduu duubaan kolfuunis akka jiru waa hunda jechuudha keessa kiyya ufamansiise taa'ee ufiin mari'adhe mana duraanii nan ture sanni beekta balakoonaa gubbaa gala taa'ee keessa kiyya of gaafadhe wanni kun akkam ta'uu qaba waan jedhu hunda of qoqqoradhe bakka akkana ta'uu qaba ufamansiise jechuudha. Itti fufee jireenya mataa kan kootiin. Gaafii dhuunfaa asirratti manni balakoonaa qaba balakoonaa hoggaa itti achirraan bu'uu yaaddeeti moo waan tokko tokko adda naa baasa? Loo jechuun mana keessaa gadi ba'ee bunuma danfifadhee ofuma kiyyaa buna danfifadhee wanno jejjedheetiin taa'eetiin ofumaan mari'adha akka nama hin jiraa miti bakka istiraahaa wayii yookaan ammoo bakka boqonnaa itti godhan wayii namni dhaqee nama kaafee keessa taa'ee nama taa'ee sammuma kan kootiin mari'adha. Gaafa kaanii namni tokko akkuma dhufuu hin jiru akka deemuu hin jiru sammuu kiyyatti hin. Koppiliinkii godha ijoolleeti yoo kobantiin fataa jaa koppiliinkii godhaan koppiliinkii qofaan fataa. Atis ni dhuftee deebitee ni miliqxee bagan miliqee jedhee ni cadhisee keessa kiyya keessaa dhufeetumaan jechuudha onnee kiyya tana qara bakka kana jirta ture bakka kana keessa jirta ture haqaa dhufe. Eeshi. Mee na qaqqabaa jira silkii tana ishee ammallee deebi'a.
Nageessamti. Haqaa dhufe onnee tana keessa haqaa dhufe. Gaazexaa kun hidda handhuuraa bakka hidda handhuuraa kanatti achi wanni xiqqoo wayii naafte. Achi wanni xiqqoo naafte ani baangawwee dhiiras ta'ee dhalas ta'ee nama tokko yeroo takka baradhee itti dhiyaadhee deebi'ee nama saniin adda fagaachuun baay'ee natti ulfaata. Akka namummaa kiyyaatti nama tokko hin baradhu. Erga baradhee booda addaan fagaachuun natti ulfaata ture. Ammoo keeree achumatti hin dhiisee jechuudha mudhii kanaa gaditti jechuudha jidduu kanan naafee asumatti hin amma asitti hafee. Ati amma kootu si affeeraa gadi si baasaa si bashannansiisaa yeroo jettu kana madaa gaaf duraa sana fayyisuudhaaf moo daran madaa taan nama deessuudhaaf moo ani akkam gizee si bira gahe akka nama daa'ima haadha argattee tanatti onneen tiyya bishaan na dhalti. Akkam anaaf yaaddee waan jedhu gaafii si gaafachuu barbaade kana hunda keessa deebi. Sorry. Kanarratti amma ana as gadiin jira moo ammaan tana bakka tanaan jira si keessatti. Diqqoo bira gattarte bakka kanatti kun onnee laaftuu tan argite miti kun asirra. Argaa jira. Achi jirta. Okay. Gizee bakka san taa'u waan takka si gaafata gaalaa. Gizee bakka san taa'u waan akka ibiddaa takkaa taa'amoo waan akka biqiltuu wayii takkaa taa'a. Wanti tuni biqiltuu wayii taatu bishaan jala ta'e waan magarsanii jiran. Yoo waan akka namatti hawwitu taate waan bishaan irra naqanii dhaamsanii jira. Kana keessa waan akka biqiltuu takkaa taa'amoo waan akka dhamala ibiddaa takkaa taa'a bakka san Hamzaan kun. Biqiltuu dhallee miti ibiddaa dhallee miti ana jidduma galeessa. Okay. Horroo baqa jajee jaamee jaama. Maali jedhama? Horroo baqa jajee jaame kalafallee hin quubsin samii irratti sinaaf inni jiraame. Maali yoo jettee waan kana hin jiraamiti maal siraa jedhu bakka miidhames madaa'es hin argee. Yeroo akkasitti milixxee jechuudha asuma dhaabadhu na eegi baajaajii waamee deemaa jettee milixxee yeroo akkasitti milixxee hin deebineen san bakkaani akkam waan jedhamu keessa bishaanin fidadha. Ana waan biraatiif kanan kaafne bara magabbaasee si affeeru malee naan jedhaa jira. Namni dura jaalalaan wal madeessee wal biraa deeme kun yeroo amma dhufee wal affeeru yeroo amma dhufee waliin bashannanu madaan duraa sun deebee sitti ka'a ni beektaa miti. Warri jaalala keessa turtanii akka kan koo namni isin harkaa miliqe baay'ee ni beektan jedhee yaada. Madaan duraa sun deebee si dhufa. Namni isin harkaa miliqe akkana jetti. Kanaaf anamma jechuudha akka dhuunfaa biyyaatti ati madaa san fayyisuudhaaf moo madaa qara madaa isan deebitee keessana qotuudhaaf moo lammata taree deebitee dhiyaattee kaatee akka duraa fagaachuudhaaf moo mee naagaluu dhabee wanni kan kee kun dhiifama ibsa badhaa kanaa kennituun barbaada. Maaliifuu namni baay'ee ni beektaa yoo jaalala dhugaa kana dura keessa seentee baatee jiraatte. Yeroo isaanitti jechuudha nama jaalatan tokko addaan fagaatanii ka'anii yeroo deebi'aniiti walitti deebi'aniitiin jedhanii bakka ni ulfaata keessi kiyya amma na sossodaata nama Hamzaan karaa kana darbe duratti kana Hamzaa bira lubne Hamzaa kana bira gallufe yeroo namni naan jedhe onneen kiyya kun akkana na godhatti jechuudha akkana na godhatti akka nama ulfa ji'a 7-8 garaa qabuuti onneen tiyya tun akkana na godhatte jechuudha maaliifuu na dadhabsiisa na laaffisa hin jiraanti. Waan ammas fidee sunni jaalala sanatti darbu wayii natti fakkaateeti. Kanaaf ammas dura gadi baasee waa si affeeraa waa si nyaachisaa waan ajaa'ibaa si nyaachisattee turte amma immoo si obaasaa jette wanni ati na obaastu kun kana madeessu moo kana fayyisu moo
kan bakka duriitiin nu deebisu jechuun gaafii kan kootii dhiifama wajji. Bakka kanatti gaane bakka kanuma gabbaatee tuma kama nama obbolaa lameenii tokko gabbaanii walumaan boqonnaa godhanii deebi'an gaawaan achi. Ijamaa akkas gootaree. Obboleetti jettee? Yaa jechuun waan san duraan irraa haasawaa turre achi sanillee waan xiqqishoo takkaa bira kunne akka qoosaa bira kunne. Jechuun akka obboleetti gutti affeeraa jette jechuudha. Amma akka obboleettii akka obboleettii haadha faatee kabajamtuu teenya gabbaasnee boqonnaa ajaa'ibaa fudhachiifnee deebine waan jedhamu reema. Akkas taanaan rakkoon qabu aadii. Akkas taanaan naaf ta'a. Kun amma naaf ta'a. Ayiwaa. Isa kaansa yoo ta'e booda karaan karma durii haa jettee waan sodaa keessa qabaame. Okay. Amma ijoolleen takka beektaa amma na jalatti namoonni irra baay'een waan ati marra haasaa turte sun hunda dhugaa isaanii waan ani si miidheessi jalaa kanatti muka nyaatu hin dhaqinna jedhaara. Amma bari wanti amma ijoollee biyya namoonni baay'een waan hin agartee si miidheessi jalaa biliqee tokko fudhatanii dhugaa keeti jedhanii komantii barreessan beekte. Waan kanarratti wanti guddaan tokko jirre asumaan itti himi. Amma namoonni tokko akka beekta akkasi fudhata. Maal jechuun barbaaddeeti? Waanuma nama siin jechuun jiru kana dhageessan waan inni si miidheessi jalaa miliqee wayii tokko seeti ijoolleen. Maal gootee miliqee qofa? Keessattuu urga gaafa jaarsatii dullatti san bira nageessitee marfee na waraansiftee na deebiftee anti fayyaa qabaani. Innaa jiraachuu. Dullatti lametti ittiin dubbii dhuma qabdi wallaa akkanuma waliin fiddee ijoollee qabdi. Sooraalletti. Gaafa keeppiidha muuziqii ta'ee yaadattaan akkana yaadadha guyyaa sana. Amma maali beektaa bakka kanarratti waliin reemottana ijoollee gijee gorsitu. Ijoolleen gorsa fe'oodha haadha dhagaye taate ati waan badaa gorsini likkuma gorsi ijoolleen as dhageeffatu waliin siin jeefu waan akka akkanaa tara hunda akka dhugaatti akka ijoolleetti himne waan siin jawwu yaa. Anta akka waan sobaa nama himee beekan. Kini amma wanti jirtu reera biizii uumisa. Kakadduuti tokkoffaa otoo ofirra silaalu keeppii muuziidhaan hin jissine. Lammata jaarsatti dullatti san bira fidee marfee si waraansifne jedhi kakaddu. Marfeen gaafa taate na waraansifte marfee dhibee osoo hin taane marfee akka an sin daganneef na waraansifte kanatti hin kakadhaan. Akkamitti si dagachuu dhabaa jedha baran akkamitti si dagachuu dhabaa. Mati harka keluar aku wajib. Aduh matanya wallahi. Ini lah betul. Garu komedi hararati aja so wan komedi terkaci. Ada komedi jadi cisiwasa di batam atas nama aja. Ya yang serius sih kamu. Oh ya yang serius. Serius ya ya. Tiwali siwal deemti jee. Dhugaa awwaara shitti hojii wal lolchiisuuf deemti namoota baay'ee akka wal lolchiisuu deemti waa'ee dhallisii miidhagina namoonni baay'een akka isii ilaalaa jiru kana. Mana yaadaa jira bakka gammadduudha tokko. Yaa Rabbi. Warra kaayoo kana. Amma sa'aatiin ana asirra taa'eetu sa'a meeqa? Allahu akbar geenaa sa'aata kaaba. Dhugaa jirtetti miga amma hawaasni nama kuma takka as jira sibira nama meeqa jira? Dhibba torba. As nama kuma takka jira as.
أنا ما ولي قال لي مني أنا ما أرى هذا يوم سبق هذا يوم سبق يا صبيبي كان يوم سبق يا صبيبي هذا أما أما أردت سينغباسا جزين سينغباسو أكا أوبريتي سينغباسا نمتى نجرامي أوبريتي تيني على فادي دي وجه جبانة بنود وينه أولدي بني وانجاو خلاص أنا أفسي بيتشاو صمتان إيكا كوبوليتي تيجنا بافتي أبدو سيدبل أكوبوليتي تيجنا بافتي خوبا كان كيسي وجه ديمين على سنما بيرون الدبل كوبوليتي تاي this okay ركوكو بكا عشتي لفتي أما نريبا في ما تدي واجرتي ردي بيه مي ما أنت عشتي نلا بود دمزي أكو مكية كنا ما أكمل تعدي ردي بيه مي نمني هذا فاتح namni haadha faate jechuudha kaayiroo irraa kuweeti fidee kaayiroo irraa itoo kuweetiin irraa dubaay fidee dubaayin irraa kaayiroo fidee namni haadha faate jalaa miliquu rabbiin hin sodaanne asitti dubaay irraa fidee fuudhee biyya kana fidee waliin jiraata jettanii ni yaaddanii yaa saba koo. amma maal jetti bara seeratti ulfeessitee dhiifte mamaana akkasii gaaffii hedduu jira waan sanarratti marfee diramtee mamaa waan sanarra namni hedduu miira keessa gale. Wallahi efaa koo dhugama jette wallahi. Yaa angar gisee akkanatti isin naa yaaddan kana bar wanni irraa isin jaaladha bar dhugaa rabbiin naaf jiraadhu walla dhugama jette. Lammata akka mana bakka takka isaa waliin deemuudhaaf nama dabaladhu. Ani bara alamallee kophaasi gabbaasan jennee bara hawaasaa jira akkuma dur asli wajjin reedii wajjin ambar guyyaa tokko kophaa magaalaa tana keessi gabbaasee beekaa guyyaa tokko. Gaafa hantuuta jala lafa dha'ee gaafa sillee haadha firoo waliin jiru. Guyyaa tokko akka tasaatti siifi haadha faatee tana anuu gisee takka takka nan dhagama sa'aatii faatee tuneet akkuma shamarran kaaniiti maafiin guyyaa tokko gabbaasee bulan obaasee waan jiru wallahi akka dhugaa nan dhagama. Guyyaa tokko akka kophaa akkasii hojii gabbeen beeku awwa ashitti maal jetti dhiiroo ila ni urfooyte moo marfee wanni dirtee maali wallahi alamaatee ateettu girri uumta beektaa. Maara dhugamaa bar urga gaafa san ammas urga gaafa san urga gaafa marfee waraanamte yeroo jalqabaatiif akka kaayiroo dhuftee qilleensi kaayiroo sii ta'uu dhabee dhukkubdee guyyaa tokko guyyaa urga sanii amma jechuudha qaamni kee kakara akkaan na ho'u ammas saree jedhee akka qara ishqii akkamii qabu ammas bakka dhiirri tokko yoo dhufa I love you naan jedhe onneen tee daddaftee timaatimii na taatu na goddee bar. Sababa ani duba marfee maafiin si dirree bakka sanii. Waan ati ol luftee namicha dubbattee gad deebite waan ati ol lufteetti gad dubbattee biraa deebite hin beeku namichi nu ija keessa na laalee. Ashittii tana mi'oot kun ilmi keetii naan jettii bara. Amma duuba booy na godha yoo waan sayyaa gadhu oromoo. Mega dirtee ijoollee wallahi warra amantii oromoo gidiraadha wallahi. Ati bara marfee ka waraannattee reedii si bira jira haadha seenaa si bira jira marfee ati waraannattee ati yoo herreega biraa fudhattee hin beeku guyyaa sadii marfeen taati si kubee reedii maan naan jedhe seeta reedii yoo ati gaafattee reedii kiyyaa waan akkanaatti natti dhagayamaa maali jennaan. Koppiliinkii godhaa bashannana antaaptaabillee hin fedhu koppiliinkii qofa godhaa bashannana. Reediidhaan maal jedhe beektaa reedii kiyyaa waan akkanaatti natti dhagayamaa jira maali jennaan. Obbolee ani bari marfee gaafa saanati waraannatte sanii baay'ee ittiin gammanne kan jedhu. Reediin. Baay'ee ittiin gammanne kan jedhu maal ittiin gammanne ree walumaan nageessitanii miti maal ittiin gammanne jennaan hamzaan gisee akkan ol kutu san namicha waan himee gad deebi'an hin beeku. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Haya. Ammas marfeen barka takkaa mucucaadhee kufee hin beekne ta gaafa san marfee waraannadhee miti gaafni hantuuta jalaa soodheessu lafa dhahe. La dura san.
لا درابت ما جاسي درجة ربي زين واي أجبتي أما أني وان سنرتي دوبا أني خمالي بدين كيري أواتا كوانين غورين كابو سيدو كوبي منا يلا سيجيسني أكروف تنقل سيدي آتي سيناتي سفوتي سيوجي ديمتي نمنون تيجيسني أنا فتاة كويتي نكى ويا دا كمر في ورا دين دين بين نكايرو دوفه ورجع فكيكي سو كيكي مقارنة جل تاني ولينيا نسيادتا أصلا تكون كوادا جتا يوري فلقت وهجالت واتك جنا جرت وان ثاني قولين تاتن دقتا this is my problem too much you لكني كان كي قدامي سكان والله رواد بوجوف أما وان كيكي سيادتا والله يا دلوا وانا بس يدتي حاسوا مي وان قوسا مي وان تك يا دلوا ما فقدر سكان فنيان سيتو كيمو أما عشان كده ينام أصابت ما في رترت والله عندك والله يا دل والله ما أنا خمتي أنا كيكي ما ويا سدين توكو ما أنا ما تشويتي توكو ما أنا أصلي قافة صورات هرق قراني توكو ما أنا ريدي مرفين تواليدي جول لا إله إلا الله محمد رسول الله جول مرفين مالي بيتني أما هاتي بكسانتي مرفين أتي ديفا فمن ورا عند سن مرفين مرة دومفا جيساني نما ورانا نينجرا guys مي ديفا فداني مرة دومفا أنا جيساني جارستي دولتي تكتا هولكا كيسا كوكا وبيدت تكبيرا نجيساني بر مرفين ديفا فداني مرة دومفا نما جيساني نما ورانا يو جراتي أفاني نكابا والله جولي دوغا سيدي ولا كرا هذا يمش كذا وي hospital قد أدنيا بيتنا جيساني بر من دومفا من بر فارماسي تقول تكبر ديفا كون تجيب ديفا هلدي فارماسي أبغى لا فارماسي أكبر جدي جيساني لوك فارماسي أبغى جدي بيتنا ندي جيساني أنا ما بنجيب تي أنا كانوا قالوا ما بنجيب تاجر ترى والله كوبلين كي قرأ جولي يا كوبلين كيم فلا هم تيجي تاني فتاة جانا مو بوشان شان كوبلين كي قرأ فارماسي أكبر باي جوي بكسرين بره أنا ما زنبين تيجي ري ما بكيني أبي سيركوبه نيجيفتا اللي سخايرون عتاو دي ديت جيفتا فود أني ريدي في عتسينا تي في ولي ما نقول جنتي فقاته ما نقول جنتي فقاته ما هني هم ما نقبضون تيمت لقاي مي يموت كيف لي كأساسا يموت هم وانا ما جيرون تيمت دمي إن شاء الله وان قبضون تيمت دمي تري أبجون سبرة هايته تكلم مسني ما دمي تدولا بجابسيته لا تدولا باتيني في والله أنا ما قويا زلا لك أكتي تبراهن جالني أصوغا بارتاتي أكتي دبرتي برا إجاكي سهلال قويا سنين بيتا قويا والجيجي ساكي ناتي قويا نندولا بزيني أتي دولا من بوكي رسي بوتي وانتسان جيشودا قويا سنجيشودا والجيجي ساكي نتيرو وانا تعريبا نوو بجردو سيني آيه أنا رمزان قويا سنيتي والبراهن تيني سلالا لا قويا سنجيشودا دولا بسان قديسون دندان achi as gabbee jiru gara bi oduu gadhiisee hidhee doolaa basan qajeela gara biraan dhufte buqqee isaa godduu tana dhufte. Rajjeeseen talabitti ishee. Dhugaa rabbi qajeela buqqee isaa godduu tana dhufte buuti akka malaa ashitti laajinnitti laa maalitti jedhu kun hin jiru jechuudha nagayaa. Dhaqee qarbii isaa naanna'ee ji'arraa guyyaa irra jasaa naa qaba jedhe. Wallaahi ajaa'iba dhufe irraatti. Dhugamaa bara. Anggaru gara lafa. Gara lafa mantu waan nama ngoone. Mee namoota baay'eetu doolaamni san mana haadha faatee cabee tarii mana hamsaa cabee je'anii hedduu haasawaa turan. Waa'ee doolaaba sanirra doolaamni eessa jira? Nuti eessa jirra? Eessa akkas ta'e mee gaafa hawaasa deebisee.
دولا بكي في اللي أنبلوتي كا مني من خمي ما أنا في الأوضة يقول ما قالت الدولة من بكسرتي يا بكنشي سو كانت هدا namni akkamitti ishiyaatiin dura haadha faatee akka obboleettiitti ilaalaa ture jette akkamitti namni mee akkasi gaayis amma yeroo gadi baasee haasa'e gaayis jenne jedhe namichi rogaa rabbiin illee gadi baasee Kap. Fidi waan jiru fidi. Fidi waan jiru amma bakka isaanitti doolaamni mana eenyu jira ati yeroo sun mana eenyu jirta ati yeroo sun mana kopha qabdamoo moo mana kiyya dhufte moo doolaamni sana eessatti akkas ta'e? mana kee dhufe Mana kiyya dhufte? maal Mee ija keessa na ilaali mana kiyya dhufte? Haay. Doolaamni mana kiyyatti? Wallaahi. atuu na laali ija keessa kan ilaale kanatti xankari jedhi ija keessa na laali mee Finoo si ilaalaa. insaffee qabni qajari na laali Ishi doolaamni mana kiyya jira moo mana eenyu jira yeroo? Baburallee olin fudhatini gadi fudhatini qajari na laali Doolaamni mana kiyya jira moo mana eenyu jira? olii gadi fudhatin kaa qajari na laali kan silaale xanuu sa'a tokko guutuu silaalaa jira bar An si ilaalaa jira bar doolaamni mana eenyu jira? Doolaamni ati ija cabsiisan mana eenyu jira? asiki na laala kan kaamera asiki asi ilaalaa kanatti Mana kiyya nama hin fidu hin jenne bildaa ashittiin kaate gaawaan isitti. asiki na laala kan silaalaa kanatti asiki Bara asii keessa ilaalaa jira dhiiroo maal godhu jirti namitti suura kaasuu jirti. laaftee bar asiqaan jirtu asiki Asii namitti sireera jira seete innaan illaahi wa innaa ilaahi raaji'uun ol jiiboo ni gaa too ni gaya ol jedhii wayi. Koppilinkii godha. Koppilinkii kana godha akkamii kan dadhabdan. Homantii teessin fataa jaa koppilinkii godha. Egaa amma lafaadhe. Garuu manni siinii bareedaa kan manni sii hammaa kun. Mee ol qabi mana keetitti. Manni siinii bareedaa kan as gubbaa waa gaggarfattee. akka bareechifatu akka dhiqadhu akka dhiqadhu atuu beekta akka miicadhu atuu beekta akka dibadhu atuu beekta akka uffadhu atuu beekta akka babbareechifadhu atuu beekta Isa manni kee kun. qoy silkiin tiyyallee maal akka taate hin beeku ani yooma si argeetiin jedhu chaarjii fixa Asillee chaarjii bitatte akka baree haasoo ibsan. Namitti koomadii wayii yoo godhani taate balla. Fincaanii qottee jedhan namoonni tokko tokko fincaantii jedhan gizee isii gizee asirraa qottee fincaantii as deebite nama jedhan. Yoona fincaanii qottee. Moo firiizera keessa silkii haadha baate. Ah.